Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa yeroo hundumaan galateeffamee nu birattis guddaa kan ta'e maqaan isaa yeroo hundumaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa shanaffaa barachaa akka jirru ni beekama. Boqonnaa shanaffaa qajeelchitoota qo'annaa kitaaba qulqulluu kan jedhuun guyyaa darbee kutaa shanaffaadhaan maqaalee wal fakkaatoo mootota adda addaa kan jedhu kitaaba qulqulluu keessa kanneen jiran lamaan tokko ture ilaallee kan dhaabbanne kan jalqabaa Fara'oon jedhamuudhaan kan waaman maqaa kanaan mootota biyya Gibxii baay'een akka isaan jiran isaan kana tarreessinee ilaalleerra. Kan lammaffaa immoo Qeesaar kan jedhullee ilaalleerra. Qeesaar maqaa mootota Roomaa warreen durii akka ta'an kitaaba qulqulluu keessa Qeesaar jedhamuudhaan kan ibsaman namoonni sadii yookiin mootonni sadii akka isaan jiran dhimma kana ilaallee sadan isaanii eenyufaa akka isaan ta'an seenaa kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu iddoo kamitti akka isaan argamanidhaa fi raawwii isaanii duukarra ilaalleerra jechuudha. Guyyaa irraa kanas immoo akka fedhaa fi eeyyamaa Waaqayyootti isuma kanatti fuudhaan kutaa ja'affaa barumsa kanaa kan ta'uun maqaalee wal fakkaatoo mootota adda addaa jennee kanneen hafan ni ilaallaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma guyyaawwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa irraa kan ilaallu sadaffaa irratti Heroodsi kan jedhudha. Heroodsidha. Yaa'usa kan sadaffaati jechuudha. Mootota sadaffaati inni kun kan jalqabaa akkuma jalqaba kaasne Fara'ooniif Qeesaar kan jedhu ilaalleerra. Har'a kan barannu immoo Heroodsi kan jedhudha. Heroodsi kan jedhu maqaan kun maqaa maatii tokkooti. Gosa Edoom irraati. Dhufuudhaan mootummaa kanneen qabatanidha. Gosoonni Edoom jechuun dursanii ijoollee Israa'el keessaa hin turre. Gosoota alagootaa kanneen jedhaman ijoollee Esaawudha isaan kun. Gosa Esaawudha. Booda garuu maal ta'aniiru baroota adda addaa keessaa baay'oon isaanii gara Israa'el dabalamaa walakkaan isaanii immoo alagummaadhaan turaa turanii dhaloota Kiristoosiin naannoo waggaa 100 dursanii immoo guutummaan isaanii amantaa Yihuudii fudhachuudhaan gara kanaatti dhufanii dabalamaniiru. Warreen didan immoo biyya gadhiisanii deemaniiru. Innaa isaanii kana Edoom kanneen jedhaman jechuudha. Innaa maatiiwwan kun amantaa Yihuudotaa fudhataniiru. Isa booda dhaloota Kiristoosiin dura immoo naannoo bara 47 irraati hanga dhaloota Kiristoosiin booda bara 70tti dachee Yihuudaa irratti bulchaa kanneen ta'anidha. Dursanii amantaa hin qabanii amantaa jaraa fudhatanii kana booda immoo biyya isaanii sana bulchuu jalqaban jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 47 jechuun kan jalqaba isaaniiti. Barii 70 immoo baratti Yerusaalem gubattee manni qulqullummaas gubatee jaan guutummaan isaanii addunyaa lafa faca'an waan ta'eedhaaf ammas bara kanattidha. Heroodsi kan jedhaman kun dachee kanarratti kan bitan jechuudha. Inyaas jarreen kun sanyii biraa keessaa ta'uu isaaniidhaan wantoota Yihuudoonni hin jaallanne hojjechuudhaa fi aangoo isaanii Qeesaarota Roomaa irraa argachuu isaaniitiin Yihuudoota biratti baay'ee kan jibbaman turan. Heroodsi kan jedhamu kun jibbamoodha. Jibbamuudha. Maaliif jibbamu kan jalqabaa Yihuudoonni kan isaan jaallanne sirna Yihuudootaa dabalanii hin eeganii kallattii isaan deemanii hin deemanii dabalataan immoo Qeesaar duukaa walitti ta'uudhaan hojjetuuni.
Qeesaaronni warri Roomaa addunyaa bitaa waan ta'eedhaaf achi keessaa tokko Yerusaalem naannoo Israa'el kan bitamaa ture. Innaa isaan kun Qeesaar jala galanii hojjetu waan ta'eef baay'ee jibbamoo turan. Haa ta'u garuu darbanii immoo deebanii immoo achuma namootuma Yihuudaa keessaa immoo namoota yookiin garee Heroos kan jedhaman immoo ni jiru turan. Kana Maarkos 3:6 kitaabni qulqulluun ibseera. Yihuudoonni isaan jibban malee garee isaanii garee Heroos kanneen ta'an immoo Yihuudoonni baay'een ni jiru. Gooftaa keenyaan bakka adda addaatti yeroo qoraa turan Fariisonni jechaadha. Beetlee arraba isaarratti waa tokko dungoo tokko barbaaduudhaaf namoota Heroos kana qabachuudhaan gara isaa deemu. Maaliif namoonni Heroos kun maalidha? Kan inni dubbatu kana Heroos yookiin Qeesaar duukaatti buusuudhaaf akka ragaatti qabachuudhaaf jechaadha qabanii deemaa turan. Isaan kanadha namoonni Heroos kan jedhaman. Innaa maal yaadaa turanii Kiristoos yaa Masiin ni dhufa kan jedhamu jechaadha. Kiristoos isaaniin balleessee mootummaa biraa bakka buusa jechuudhaan wanta yaadaa turaniidhaaf walitti isaan buusuudhaaf akkasumas waan ittiin isa himatan barbaacha Fariisonni isa duukaa bu'aa turaniiru. Isaan kun immoo namoota Heroos kanneen jedhaman jechaadha. Ittiyyu Maarkos 12 lakkoofsa 13 maal jechaa turan Kiristoos mootummaa kana balleessuudhaan mootummaa Heroosis kan Qeesaaris balleessuudhaan Yerusaalemin akka mootummaa Daawit duraatti deebisuudhaan Israa'elin haala kanaatti bita jedhanii wanta sodaa qabaniidhaaf yeroo hundumaa Kiristoosiin walitti buusuudhaaf barumsa isaa dhaggeeffatanii Qeesaar wajjirraanis akkasumas Heroos wajjin walitti buusuudhaaf yeroo hundumaa duukaa bu'uudhaan hordofaa turan jechaadha. Kan hordofan garuu yaa barumsa Kiristoos miti. Walitti isa buusuudhaaf kan inni dubbatu dhimma mootummaa duukaa kan wal qabattuudhaa fi Qeesaar duukaa walitti buusuu kan danda'u isa kana barbaacha duukaasaa deemaa turanidha. Isaan kun namoota Heroos jedhamuudhaan kan ibsamanidha. Egaa walumaa galatti Heroos maqaa akkasii ta'e yommuu jiraatu Heroos jedhamuudhaan kanneen waaman namoonni 6 kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamaniiru. Kanaaf namoota kana adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee Heroos tokko bakka tokkotti argannaa isa tokko immoo booda argannaa walitti bu'aa tokko nam tokko maal jedhaa? Heroos Kiristoos yeroo inni gara gammoojjii Gibxitti baqatu waggaa 3 osoo hin ta'in akka inni du'e ni dubbata. Du'eennaan kana booda ergamichi Dubroo Maariyaamii fi Yoosefiidhaan akka isaan deebi'an itti himeera. Booda immoo dhufee seera achi darbee immoo chaala Heroos Kiristoositti akka inni murteessuudhaaf gara isaatti akka ergame barraa'eera. Darbees immoo Phexroosiin qabee kan hidhe Heroosidha jedha. Akkasumas Yaa'aqoob obboleessaa Yohaannisiinis morma irraa kutuudhaan kan ajjeese Yaa'aqoobidha jedha. Innaa kitaabni Heroosidha jedha. Kitaabni akkamitti kana gochuu danda'e jechuudhaan gaaffii namoonni hin gaafatu. Innaa kun maalidha? Rakkoo hubannaadha. Heroos jedhamee qofaadhaaf nama tokko miti achi keessatti guutummaatti ibsamee kan jiru jechaadha. Namoota adda addaadha. Namoonni kun namoota 6dha. 6 isaanii haa ilaallu. Kan jalqabaa Heroos guddicha kan jedhamudha. Inni kun durseetuma naannoo bara 37 dhaloota gooftaa keenyaan dura mootii Yihuudaa ta'uudhaan isa muudamedha. Kan jalqabaa jechuudha. Heroos Zegreet jedhama. Inni kun bara Kiristoos dhalates isuma jirudha. Innaa sabaa sagaloonni yookiin namoonni ogummaa sun dhufaniitu isa gaafatan Kiristoos mootii Yihuudaa iddoo kamitti dhalataa? Fagoorraa ba'a fagoorraati biiftuu agarree isaaf sagaluu dhufneerraa urjii agarree isaaf sagaluu dhufneerraa jechuudhaan isa gaafatanii kana booda innis qoosuudhaan jechuudha deemaa yeroo argattan nattis immoo kottaa himaanis immoo deemee sagadaafi jechuudhaan akkasitti geggeesse jarreen kun kan biraa galuu isaa gaafa dhaga'u jarreen kun galuu isaanii gaafa dhaga'u kun jechaadha. Daa'imman Beeteleem naannoo 144 kan ta'an kan ajjeesedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasne hanga 18ffaatti kan jiru jechaadha. Inni kun Heroos guddichaa jedhama bara Kiristoos jirutti yeroo dhalatu isa ture jechaadha. Innaa wantoota adda addaa raawwateera. Magaalaa Qisaariyaa fakkeenyaaf teessoo moototaa kan taate magaalaa kana isatu argamsiise. Boodas immoo seenaa isa keessaa immoo wanta adda isa godhu haadha manaa 10 fuudhee akka ture isaaf dubbatama. Dubartii 10 jechuudha kan fuudhedha jechuudhaan seenaan isaan dubbata. Erga sanaa booda otoo gooftaan keenya gammoojjii Gibxii jiru achumatti du'ee erganii du'ee booda immoo mootummaan isaa ijoolleewwan isaa sadaniidhaaf qoqqoodamte. Inni guutummaa Yihuudaa bitaa ture. Isa booda garuu
yeroo inni namichi kun gaafa inni du'achaadha. Ijoolleen isaa keessaa 3 mootummaa isaa kana qoqqoodatan jechaadha. Innaa sadan isaanii maxxansanii kan ilaalludha jechuudha. Kanaaf Heroodis lammaffaa kan ta'u Arkelaawos kan jedhamudha. Arkelaawos Heroodis jedhamni kunis Heroodis Arkelaawos jedhamee waama. Inni kun immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti du'a abbaa isaa Heroodisiin booda Yihuudaatti kan mo'edha. Yaa'u dubroo Maariyaamiidhaaf Yoosef Gibxiidhaa yeroo deebi'an naannoo sanarratti Arkelaawos ilmi mooticha kanaa akka inni mo'e beekanii jechuudhaan kan barreeffame jechaadha. Yaa'u du'a abbaa isaaniidhaa booda bulchiinsa abbaa isaanii bakka 3tti qoodan jenne miti isaan keessaa kan jalqabaa Yihuudaa jechuudhaan Yihuudaa qofaatti hambisanii isatti kan mo'e Arkelaawos kan jedhamudha. Isa booda hanga bara jahaffaa dhaloota gooftaa keenyaadhaan booda Yihuudaa irratti kan mo'edha inni kun. Kan lammaffaa immoo Heroos Filiiphoos kan jedhamudha. Inni kunis ilmoo Heroos guddichaati. Yaa'u bakka 3tti qoodan jennee waan ta'eedhaaf mootummaa isaa ilmuma Heroos guddichaati. Inni kun immoo tokko Luqaas 3:2tti kan ibsa Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kan ibsamedha. Baratti Yohaannis lallabasaa jalqabochaadha kan turedha. Akkasumas immoo dursee haadha manaa biraa fuudhee jiraachaa tureera. Inni kun Heroodiyaadaa kan jedhamtu jechaadha. Booda immoo isa dhiisuudhaan deemteetti dubartiin kun jechuudha. Isa kanatti aansee ni arganna. Wangeela Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti obboleessi isaa haadha manaasaa akka inni fudhate ni dubbata. Obboleessi isa kanaas amma afuraffaatti kan ilaalchaadha. Haadha manaa kan isaa amma ishee ilaalle kana Heroodiyaadaadhaan jalaa fudhateera. Innaa kanaafidha Yohaannis isa afuraffaatti ilaalu kanaan kan inni dheekkame jechaadha. Innaa Heroos Filiiphoos hanga bara 34ffaatti inni immoo bittaa tokko innis bulchaa turedha naannoo sanaati. Kan abbaa isaanii keessaa bakka 3tti qoodan mitiidha. Inni kun kan lammaffaa kan fudhate Ixuuriyaanisiidhaa fi Xiraakoonidoos kan jedhaman naannoowwan kanarratti bitaa tureera. Hamma bara 34tti bulchiinsa kana biteera jechuudha. Kana afuraffaa immoo Heroos Antiphoosidha. Antiphoos inni kun baay'ee hamaa kan ta'eedhaa fi seenaan isaa bakka baay'eetti haala hin taaneen kan barreeffamedha. Inni kunis yaa obboleessuma isaan kanaati. Obboleessuma warreen jalqabaa lamaan yookiin immoo ilma Heroos guddichaati. Inni kun immoo Galiilaa qofaatti kan butedha. Inni kun immoo bulchiinsa abbaa isaanii bakka 3tti qoodanii Galiilaa kan qabate isa kanadha. Inni kun hanga bara 39tti dhaloota Kiristoosiin booda hanga kanaatti dachee sanaatti kan bitaa turedha. Dursee haadha manaa biraa qaba ture. Haadha manaa mootii tokkoo fuudhuudhaan ishee duukarraa jiraachaa ture. Booda garuu baay'ee ejjaan nama kufe waan ta'eedhaaf isheedhaan ari'uudhaan haadha manaa obboleessa isaa fudhateen. Obboleessa isaa jechuun gadi Heroos Filiiphoos kan jalqaba ilaalle kanaa jechuudha. Haadha manaa Heroos Filiiphoos kan fudhachuudhaan Heroodiyaadaadhaa fuudhee kan isaa godhate. Yeroo kana qulqullichi Yohaannis haadha manaa obboleessa kee fudhachuun siif hin ta'u jechuudhaan irratti dheekkame yeroo kana akkamitti akkas naan jettaa jechuudhaan Yohaannisiin qabee hiisisee boodas immoo morma isaa irraa kuchisiiseedha. Inni kun Heroos Antiphoos kan jedhamu kanadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 12 jechuudha. Isa kanadha Heroos inni kun baay'ee sirba kan jaallatu gammachuu foolii kan jaallatu ture. Sanarraa kan ka'e sirba xiqqoo intalli Heroodiyaadaa isa dhageessiste Saloomee kan jedhamtu. Ishuma kana gimmaasha mootummaa koo siifan kennaa jechuudhaan waadaa galee. Kana booda mucaayittiin sun Saloomeen morma Yohaannis gaafattee innis morma Yohaannis kutee kenneeraaf jechuudha. Boodas immoo gooftaan keenya gaafa inni qabamee fuula Philaatoositti dhaabbatu Philaatos qoratee gooftaa keenya waa tokkoyyuu gaafa dhabu Galiilaa irraa kaasee amma Yerusaalemitti namoota baay'ee jeeqa kan jedhu yeroo dhaga'u gara Galiilaatti akkas ta'uun himmaa jechuudha. Philaatos Pheenxanaawiin Galiilaa kan jettu dhaga'eetu kun immoo bulchiinsa Heroos keessadha. Kanaaf Heroos biratti geessaachuudhaan gara Heroos erge. Heroos kun isa kana Antiphoos kan jedhamichaadha. Kana booda gooftaan keenya dursee gooftaan maal jedheera? Abaroo yookiin jeedala jechuudhaan maqaa itti baaseera. Wangeela Lukaas boqonnaa 13 lakkoofsa 32 gaafa ilaaltan deemaa qabaroo sanaan akkas jedhaachuudhaan dubbateera. Qabaroo kan jedhamu yookiin jeedala jechuudhaan gooftaan keenya kan ibse isa kanaanidha. Isa kanaanidha.
Kana booda Phiilaaxoos ni ergee gooftaa keenyatti baay'ee kan qoosee itti jiru raajii hojjedhu jechuudhaan raajii Kiristoos dhaga'uudhaaf kan barbaadedha. Gooftaan keenya garuu waan tokko osoo hin deebisiniif dudduuba deebi'eera. Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 6 kaasee samee jira. Innaa isa kanadha. Kan shanaffaa immoo Heroodis tokkoffaa Agriiphaa kan jedhamudha. Inni kun immoo dhala dhalaa Heroodis kan ta'edha. Dhala dhalaa Heroodis guddichaa kan jalqabaachuudha. Abbaan isaa Aristoobuloos jedhama. Ilma Aristoobuloos yookiin immoo dhala dhalaa kan Heroodis guddichaa jechuudha. Inni kun naannoo bara 41 kaasee bara 44tti Yihuudaa kan bulchedha. Bara isaa keessa wanti raawwataman kan akka fakkeenyaaf duuka bu'aa gooftaa keenyaa kan ta'e qulqullicha Yaaqoobiin billaadhaan mormarraa kutuudhaan kan ajjeese isa kanadha. Bara isaa keessa eeyyama isa kanaatiin qulqullichi kun darbeera. Qulqulluu Phexrosiin immoo hidhuudhaan yeroo deebi'u aarsaa gochuudhaaf ajjeesuudhaaf jecha hidhee deemeera. Garuu kan inni yaade hin taanee fi qulqullichi Phexros mana hidhaa keessaa ba'eera. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 kaasee barreeffamee jira. Isaan inni amma haala kanaatti yeroon isaan rakkisaa turetti jechuudha. Baay'ee in ari'achaa ture duuka bu'oota gooftaa keenya. Ammuma inni isaan ari'atu sagalee waaqayyoo immoo amma kanaa baay'achaa deema. Kitaabni qulqulluun hojii duuka bu'ootaa 12:24 mul'istan ammuma inni isaan ari'atu amma kana sagalee waaqayyoo duukaa babal'achaa ture jedha. Kan itti aanu immoo Heroodis lammaffaa Agriiphaa kan jedhamudha. Heroodis lammaffaa Agriiphaan inni kun ilma Heroodis tokkoffaa Agriiphaa kanaadha. Inni kun immoo bara 50 kaasee Galiilaa kan bulchedha. Bara 50 kaasee Galiilaa bulchee hangafoonni lubootaaf maanguddoon Yihuudootaa qulqulluu Phaawulosiin yeroo himatanitti Yerusaalem irraa gara Qisaariyaatti bu'ee Heroodis isa kana dura dhaabbateera. Yaa seenaa qulqullicha Phaawulos ni beektu. Beetlee hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kaasee hanga 26 jechaadha. Yeroo tokko hangafoonni lubootaaf maanguddoonni qulqulluu Phaawulosiin baay'ee himatanii Yerusaalemitti jechaadha. Ajjeesuudhaaf gaafa isaan jedhan bulchaan naannoo sanaa kan ta'e tokko hoogganaan tokko jechuudha qabuudhaan gara manaatti galchee akka isaan hin ajjeesne gochuudhaan hidhee bulchee kana booda Yihuudoonni olii galanii qulqulluu Phaawulosiin osoo hin ajjeesin nyaata hin nyaannu jechuudhaan murteessan. Yeroo kana hooggantichi gaafa kana dhaga'u kan ammaa hin danda'u jechuudhaan gara Qisaariyaatti ergaa. Qisaariyaa kan jiru immoo isa kanadha bulchaan kun Heroodis lammaffaa Agriiphaa kan jedhamu jechaadha. Innaa qulqulluu Phaawulosiin baay'ee rakkiseen numti mataan isaayyuu yeroo baay'ee dura isaa qulqullichi Phaawulos ni dhaabbataa garuu waanuma sirrii hin taaneef callisee akka inni waggaa 2 hidhamu kan taasise namicha kanadha. Heroodis lammaffaa Agriiphaa jechuudha. Garuu qulqullichi Phaawulos immoo sodaa tokko malee fuula isaa dura dhaabbachaa turenna. Seenaan qulqullicha Phaawulos gara kan ka'u Heroodis isa kanadha jechuudha. Heroodis lammaffaa Agriiphaa kan jedhamu jechuudha. Walumaa galatti namoonni kun 6 kitaaba qulqulluu keessatti Heroodis jedhamuudhaan ibsamaniiru. Isaan kun yeroo naannoo sanatti biltaa sana naannoo Yihuudaadhaa fi Galiilaa qabachuudhaan bulchaa kan turanidha haadha salphaadhumatti. Kanaaf seenaa tokkoon raawwatame gara tokkotti finnee tokkoon kan raawwate immoo gara fidaatti finnee akka nu hubannuudhaaf kitaaba qulqulluu keenya yeroo qo'annu isaan kun namoota akkam kan ta'an adda baasnee beekuun nurra jiraata. Maqaa wal fakkaatee qofaadhaaf nama tokko ta'uu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni kun sirriitti hubatamuu qaba jechuufidha. Itti aanee kan jiru namoota maqaa adda addaa waamanidha. Nama tokko maqaa adda addaadhaan kan waamus immoo ni jira. Isa kana immoo kutaattaanuun qabannee kan dhufnu kan ta'u har'aaf asumatti nu argamu abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.